السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفون هردفتوتا في كبجمتوتك يا أكمل جازرتو جباتو إسن جيتشا أنا نجا الحمد لله سموني كان إسن الرب بداجر أكا غارت إمنا بيزيتا إيتر سنين جرا يفهمه قافي هدو تنا قافة ملي هرمو يا دج ما ويتنين قابل في هرقا ولدت قدي أنا كارقا الناس ما سيتن جولي منا كونتراتا كيسو جتن جتشود ورق كنا منا كونتراتا كيسو جرتن keessattuu jechuudha ijoollee mana kontiraataa jirtan sirriitti na dhageeffadha. Warri waan kana gochaa jirtan jechuudha. Kuuwwan keessa rakkoon qabu. Garuu warri waan amma isinii himu kana gochaa jirtan sirriitti gurra keessan banaati na dhageeffadhaan isinii jedha. Gaafii isin na gaafattanis isinii deebisa asumaan. Na dhaabadhee isinii haasaa jirallee. Taa'ee isinitti haasaan jiru dubbiin kan nama teessisuu miti. Ka taa'anii dubbatanii miti. Ka taa'anii haasaanii miti. Yookaan beeytanuutu gootanii yookaan wallaaltaniitu osoo isiniif hin galin isinitti fakkaateetu gootan jechuudha waan kana. Waan kana isinitti fakkaatee dogongora yookaan gochaa jirtan har'amee wayin isinii ibsa jedheeti. Yookaan odoo isiniin dhifi waan kana gochaa jirtan ta'e isinitti fakkaatee isinii galee. Innis maa seetanii ijoolleen baay'ee jechuudha. Ka jirtan mana kontiraataa keessa miti gadi baatan. Qaalitti teessa wajjin baatan. Galtan qaalitti teessa wajjin galtan. Sa'a 24 isii wajjin jirtan. Isin immoo jechuudha kan gochaa jirtan kun kanaan waliif haala jechuudha. Innis maali yoo jettan? Mana kontiraataa keessa hojjetaa akkamitti isin jechuudha. Akkamitti uffata onlaayinii irraa xalabaa jechuudha. Ijoolleen baay'een kan booyaa jirtan uffata onlaayinii irraa. Ijoollee keenyarraa xalabaan jarri hana gadatanii rakkoon qabu. Isinii galee isin nama isin jechuudha kan dubbachaa jiru. Ka jirtan mana kontiraataa keessa teessanii uffata iddoo kamuu uffatuu hin dandeenye. Yoo gadi baate kabaatu qaalitti ta'e wajjin eessatti uffachuuf uffata xalabdee kana naa fidan san naa fidan hattuu leebaa na ciratte jettee ganaa naggaa deemataa gaggaragalchuun maaltu si gahe? Maaltu si gahe buleetti kiyya? Eessatti uffattamee uffata bittu kana eessatti uffatta? Bakkumatti uffattu bichaa natti himi. Uffata kana sitti bareedee bittee himi eessatti uffatta? Ganaa waggaa lama booda gaafa biyya galtuuf ganaa waggaa tokko booda gaafa biyya galtuuf bittee keettamoo akkam? Hagasitti bara hagati bittee keetutti carqiin biraa jijjiiramee faashinii biraatti dhufa. Inni kun kisaaraadha jechuudha ati bittu kun. Sanuu gatii guddiidhaan bitaa. Hin teessista shaanxaa keessa. Maal si fayyada? Maal si fayyada? Warri ala jiru warri ala keessa tasnaanna'u haa bitan isaan iddoo bashannanaa deeman affeerraa deeman affeerraa qaban ati eessa dhayxa mana kushiina madaa keessa yoo affeelamte malee sa'aatii 24 eessatti uffatta kushiina keessatti uffattaan hin danda'amu qaba kushiinaa keessatti mana kontiraataatti takka akkasii eeyyamu yuunifoormii takka shiitii bijaamaa waan garaagaraa kan uffatta malee akkamitti bittee carqii kana keettee booda immoo ittiin seenawu way birritii jechuun maaltu fideen jedhee bara fiddanii amma inumaayyuu mana mandaamii keessatti waan barbaadan hojjettanii nyaachuu osoo dandeettan jijjiirattanii aynata barbaadan nyaachuu osoo dandeettan fiddanii nyaata onlaayinii irraa xalabaa jirtan jechuudha isin. Onlaayinii nyaata xalabaa jirtan jechuudha. Maaliif ta'e kun? Atarra birrii 200 nyaata kana yoo xalabdeetin hin jette diriivarii kafaltee maal jettee birrii 200 nyaata kana yoo xalabdeetin hin jette ati bara birrii 8,000 wayi nyaatti jechuudha bara nyaata gisee takka paarsalii keessatti sii dhufuuf jechuudha. Birrii 8,000 nyaatti jechuudha waan xaafii kumtaala tokkoon bittu biyyatti. Akkamitti yaaduu dhabdan isin qoo ijoollee wallaahi na garramtanii na ajaa'ibdan keessattuu jechuudha. Ka uffataa mee nyaanni biddeena mana kan isin sawwisiisee haa bittanii kan waan manatti hojjechuu dandeessan. Uffata jechuudha hin bittan hin keetta shaanxaa keessa haga isin deemtanitti uffanni sunuyyuu moofee faashiniin isaa irraa darbee yookaan deemtanii namaa kennitan jechuudha. Birrii haganaatti baastanii birrii 200 birrii 400 itti baastanii jechuudha. 200 gaafa itti baastu birrii 8,000 itti baastee uffata takka bittee jechuudha. Abaayaa takka yookaan istaanu takka. Biyya gaafa galtan bar ijoolleen keenya birrii qabaadhaa malee biyya gaafa galtan waan barbaadan bitachuu dandeessan. Waan barbaadan bitachuu dandeessan. Sijjammar mana namaa keessa teessee eessatti uffachuuf
uffata gadiin bayan bitta. Eessatti uffachuuf? Birri qabattee galtee biyya keetitti hin bittu. Kan gaafa galtu uffattu yoo ta'e she'een irraan bitattu. Amma bar uffanni she'een illee biyya keessa galee jira. Wannummaan isin hawwisiisee she'een irraa kartooniin qalabdaniifis hin jiru. Birrii 500 haga birrii 1000 warra xalabdan jira gizee tokko jechuudha. Yeroo tokko birrii damooza ji'a tokkootiin jechuudha. Kuni maaliif ta'e? Wallaahi shawwadamina dhugaa rabbii. Amma mucattiin takka maal jetti? Kan xalabde birrii 150 fistaana jechuudha. Qamisi masii gaggodhatan kan birrii 150 xalabatti yoo fidaniif gama tokkoon hiikkate sanuu waan nyaatan kana irratti jeessan fakkaata. Isaan maal rakkatarree akkuma uffata asirra online agarsiisan kana uffataas ittiin bashannanu iddoo bashannanaas deemu iddoo affeerraas deemu ittiin uffatanii itti fuudhaniis itti gurguru. Sanuu foolii isaaniidha jedhan foolii bobaa isaanii uffatanii isinitti gurguran. Isin immoo gaafa isin bira gahe macattiin kilooriksii uffanni adiidha. Kilooriksii itti goote waan miiccawu barbaachisu itti goote irraa naaba'uu dide jette. Maal goote? Namtitti itti gurguratte mataa gaggaragalchuun shuu faayidaan qaba. Maal fayyada? Egaa birrii baasteen booda. Kanaaf ijoolleen keenya jechuudha. Yeroo biyya galtanitti hayi biyyatti hin bitu galee ganaa biyyatti uffata bituu walii gadi hin deemu yoo jetteetiin hin jette galuuf jiini lama si hafeemi. She'een irraa uffata faashinii dhufe yeroo san xalabadhu gaafa jiini lama si hafu jechuudha biyya kee galuuf. Ganaa waggaan lama kasi hafu maal gootaa bitta uffata gadiin baatu eessa gadiin ba'uuf bitta? Eenyu wajji gadiin ba'uuf bitta? Eessatti gadiin ba'uuf bitta? Warra ala keessa deeman asfaaltirra deemaa waan viidiyoo itti hojjetaniif bituu danda'an. Atoo viidiyoo itti hojjechuuf bittaa? Walla hin gowwoomina. Warra ala keessa uffatan hiriyoota isaanii wajjin iddoo bashannanaa deeman iddoo laaqana affeerraa deeman sargii deeman hin jiraame baqa proogiraama garaagaraa yeroo qaban jechuudha hin deeman. Isin immoo eessuma deemtanii eessumatti uffata kana online irraa ijoollee teenya irraa shamataa she'een irraa shamataa gana ofii waggaa lama iyyuu hin fidne yookaan gana waggaa tokko si hafaa yookaan sanuu fixxeetu gana kontiraataa yoo dabaltaati garuu lafa jala uffata bitta jechuudha. Gaafa immoo waggaa tokko ati fixxe san faashinii uffanni biraa hin dhufaa ati bitte san faashinii irra darbee moofee jira sun jechuudha. Hin gattamoo akkam gootare deebitee ka faashinii sanis hin bitte. Kanammoo yookaan namaa kennita jechuudha. Bilaasha birrii. Kanaaf uffata keessan gaafa gale biyyatti hin bitoo jette. Biyyatti bitachuun barbaadu asii bitadhee galoo itti gaafa jiini lama si ga'u gaafa jiini lama dhumuuf si jala ga'u jechuudha. Bitadhu. Waan kanaan dhallaan hafi maal gootaatiin giseen oshamattee mee eessumatti isa uffatta. Eessumatti isa uffatta. Mana namaa keessatti yoo ta'e uffattu takka yuunifoormii takka uffata shiitii kanneen ka uffattu ati jechuudha uffata asii gadi godhatamu malee ka asiin si qabu ka achiin si qabu ka asiin sirraa bareedu ka asiin maachii eessumatti uffatta. Wallahi billahi nama ajaa'ibdan jechuudha. Ani maaliif jettisu waan naan jetteef mee dhaamsa kana ijoolleen gahii naan jetti dhaamsa kana ijoolleen gahii mee achirratti sanuuyyuu kalariin kabiraa filtariidhaan waraabaa jechuudha. Yeroo laaltan kabiraa yoo isin bira gahu kalariin kabiraa isaan sababa fuula isaaniitiif filtarii fayyadamaa carqii bifni carqii akka malee bareeda jechuudha. Gaafa isin bira gahe immoo kalariin kabiraati kan silaalta achirra kabiraati bareedin isaa wal dhiba jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee shawwadamtanii sanirraan immoo mucattiin godhamu wallaahi hin deebisan lo'etti yoo deebistu bilookina goote jetti maal gootarre hin deebisan kaa osoo saba biraa ta'e hin deebisa garuu habashaan ta'e hin deebistu. Hinduuti malee isin hin deebistu isin hin jijjiirtu waan barbaadde taate takka birrii harka ga'e taanan. Innaa kanaaf ijoolleen jechuudha warri gadi ba'uu hin dandeenye warri ala hin jirre warri mana kontiraataa jirtan akka anaa jechuudha warri gadi ba'uu hin dandeenye warri sa'aatii 24 yookaan shiitii jijjiirataa uffattan yuunifoormii jijjiirataa uffattan yeroo galuuf kaatan uffata isinii bareede ka barbaaddan gaafa biyya keessa galtan jijjiirtanii ka godhattan maachii bitadhaa waan barbaaddan bitadhaa garuu yoo jiini lama sinafu galuuf qurxii gootanii jala murtanii jala sarartanii jechuudha. Yeroo sanitti xalabadhaa shee'eerra ka barbaaddan saayizii keessaniin isinii dhufa kalaarii isin filattantu isinii dhufa. Kanaaf jechuudha garuu immoo ganaa hoggaan lama duuseef ijoollee marratti ilaaltee waruma bitu kanneen ilaaltee bitteetiniin ol keetti.